ijoollummaa irraa beeyna. Maqaan isiis akkuma soogiddaatti iddoo hunda keessaa dhagahama. Manni barumsaas kilaasii hundatti barsiisa. Barumsa herregaa keessatti waa'ee Paayitaagoras, Ewukiliidii fi Arkimeedes, gama seenaatiin immoo Heroodaatas, Hoomerii fi kan akka Aristootil fa'aa kaasuu dandeenya. Kan kana hin yaadannes dimokiraasii jecha jedhu yaadachuu maltu. Ardii Awurooppaa biyya Giriik waliin daawwanna na faana tura. Qaroominni warra adii bu'uurri isaa irra baay'een asirraa madde. Olompikii fi herregaan saayinsii fi siyaasaan Giriikitti bukaa'ee addunyaa birootiif dhiyaate. Giriik baay'ina uummataa miiliyoona 10 qabdi. Bara 2024 qofa baay'inni lammiilee alaa daawwannaaf garasitti deeman garuu dachaa 3 lammiilee isii caalee miiliyoona 36 ture. Biyyoota Awurooppaa keessatti baasii gadaanaadhaan daawwattoonni daawwachuu kan danda'an Giriiki. Qaroomina isiitii fi dinagdee isii yoo madaalle garuu qabeenya biyyattii sadarkaa duraa irratti hin argannu. Biyyattiin daseetiiwwan mimmiidhagoo qabaachuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa akka Instaagiraam irratti baay'ee beekamti. Inumaa daseetii Saantooriinii jedhamtu irratti suuraan kaafame dorgomaa hin qabu. Daseetiin Saantooriinii iddoo boqonnaa tujjaarotaa fi artistoota gurguddoo idil addunyaa ta'uudhaan beekamti. Magaalaan Hidiraa jedhamuun waamamtu immoo konkolaataan tokko keessa kan hin deemnee fi jiraattonni magaalaa tanaa hundi lukaa fi fardaan deemu. Magaalaa teeknooloojii ammayyaa irraa duubatti haftee akka hin jenne immoo dooniiwwan qaqqaalii jedhaman asitti argamu. Haalli teessuma magaalaa kanaa konkolaataadhaaf mijaa'aa miti. Kana malees aadaa keenya durii tursiisuu sababa jedhuuf fardaaf luka qofaan deemu. Aadaan nyaataa jiraattota ganda kanaa baay'inaan kuduraa fi muduraa firaafiree mukarraa argaman kan akka abukaadoo fi burtukaanaa, maangoo fi muuzii darbee immoo aannan killee fayyadamu. Kana malees foon cooba hin qabnee fi damma sooratu. Qaamni isaanii akka ijaaramuuf jedhames lukaan deemu. Jiraattonni ganda kanaa alkoolis ta'ee wantoota sukkaarri itti baay'atan waan hin fayyadamneef umriin isaanii waggaa 100 ol jedhama. Akka jiraattonni ganda kanaa amananitti namni tokko umrii waggaa 90 gadi yookaan immoo umrii isaa keessatti waggaa 100 utuu hin kabajannee yoo du'e utuu bakka hin gahin daandii irraa duuti fuute jedhanii amanu. Manguddoon tokko waggaa 100ffaa isaa guutee yeroo kabaju immoo ganamaan kanii manguddicha dura buusanii hanga inni lukaan deemuu danda'u lukaan oofanii ayyaanicha kabaju. As biyya keenyatti budaa yookaan ija namaa yookaan qalbii namaa yeroo jaan argitan yookaan dhageessan ta'a. Fakkeenyaaf shamara bareedduu tokko miidhaan salphaan akka gaggabduu fi mataa dhukkubiyyoo irratti mul'ate budaan nyaate ija namaatii qalbii namaati jechuudhaan dubbatu. Yaadni kunis namoota gurguddoon yeroo kaafamu dargaggoonni umrii 30 gadi yeroo baay'ee soba jechuudhaan fashaleessu. Dargaggoonni kunis lakkuma guddachaa deemaniin tahuu mala jechaa waan kana fudhachuu eegalu. Yaada kanaan warri rakkatus biyyoota Awurooppaa hedduutu jira. Dawaa yookaan furmaata rakkoo kanaa jedhamee kan kaa'amu garuu biyyaa biyyatti garaagarummaa qaba. Akka amantii keenya musliimaa waan miidhagu tokko yookaan shamara bareedduu tokko laaltee wayinuma bareede jettee yoo uste musliimoonni biroo keessa beekan maashaallah irraa jiisiin jedhu. Kunis ijji keessanii otoo namni san hin miidhamin dursanii furmaata barbaaduufi. Haaluma saniin immoo uletu dawaa qabaa fi sirriitti garafaa jechuudhaan warri garafus ni jiru. Kana malees mala aadaa fayyadamuudhaan qullubbii adii yookaan talaxaam itti godhaa warri jedhus ni jiru. Ardii Awurooppaa gara biyya Giriikitti immoo meeshaalee garaagaraa irratti suuraa ija tokko hojjetanii faayota mormaa fi harkaa akkasumas uffata uffatamuu irratti kiisha makaddaatii fi amsoolaa irra rafan irratti meeshaalee hunda irratti godhamuudhaan dawaa budaati jedhamee gurgurama. Anis budaa isin irraa qabu jeen nagaa qoodaan madda nagaan tura.